Harka fuunee kam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota Bareentoo Maltiimiidiyaa irraa oduu guyyaa irraan tanaa kan isin biraan geenyu yommuu ta'u, taatee fi muddama biyya keenya keessa jirtu irraa oduu funaannee kan isiniif dhiyeessinedha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya namoonni chaayinaala kanaaf haariya taatan maatii akka taatan, namoonni maatii taatanii jirtan ammoo laayikii fi sheer koomantii fi yaada keessan nu dhiyeessaa isiniin jenna. Hamma xumura qophii keenyatti nu faana turaa isiniin jenna. Masriin Itoophiyaan hidhee ijaarte eebbisiisuun hojii eegalchiisuu ishee mormuudhaan mana marii nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti xalayaa barreessiteeti jirti. Xalayaa ministeerri dhimma alaa Masrii Badrii Abdullaahitiin pirezidaantii mana marii nageenya UN barreesseen jedhameen Itoophiyaan adeemsa gantokkee hordofteeti jedha. Itoophiyaan hidha laga Abbaay irratti waggoota 14 darbaniif ijaarsisaa kan turte hidha laga Abbaay bakka dureewwan biyyoota Afrikaa argamanitti kibxata eebbisiisteeti jirti. Osoo Itoophiyaan eebbarra jirtu Masriin xalayaa barreessuun miidiyaa biyyattii Al-Himayaa kan gabaase yommuu ta'u, eebba hidha kanaa Itoophiyaa keessatti gammachuu guddaa uumuus jalqabarraa eegalee mormaa kan turte Masri garuu balaaleffatteeti jirti. Al-Himayaan akka gabaasetti xalayaa barraa'een Itoophiyaan hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa ofiishee hogganuun akka walqabatu waraqaa san keessatti tuqee ibsiteeti jirti. Hidha haaromsaa guddichaa Itoophiyaa seera qabeessa fakkeessuudhaaf yaaliin hin milkoofne taasifamuus seera idil addunyaatii fi qajeeltoo mormuun tarkaanfii gomtokkee fudhatamte jechuudhaan xalayaa kanarratti barreessaniiti jiran. Dabalataanis Itoophiyaan hidha kana eebbisiisuu ishee hojii eegalsiisuuf seera idil addunyaa kan duraan cabsite jechuudhaan alatti seera dabalataa cabsite jechuudhaan dubbataniiti jirtu. Ministeerri dhimma alaa Masrii tarkaanfii gamtokkee gama Itoophiyaatiin fudhatamu mara ni balaaleffanna jechuunis dubbateeti jira. Dhimma kanarratti gama Itoophiyaatiin wanti jedhame jiraachuu baatus aangoonni Itoophiyaa hiini kun Masrii akka hin miine irra deddeebiin dubbataniiti jiran. Itoophiyaan waggaa 10 oliif waltajjii idil addunyaa irratti Masrii irratti olaantummaa dippiloomaasii gonfachuudhaan hidha guddicha laga Abbaay irratti ijaarte eebbisiisteeti jirti. Kun Itoophiyaadhaaf akka milkiitti ilaalamus Masrii boodaan Sudaan ammoo hamma bishaan nutti yaa'u hanqatu yookiin irrachuuf yaaddoo himataniiti jiru. Itoophiyaan lammiilee miliyoona dukkana keessa jiraniif anniisaa elektirikii dhiyeessuu ishee gargaara. Dhiyeessiin bishaanii Abbaay kan addumaatti Masriin garuu ammoo hammi bishaanii natti yaa'u xiqqaatu mala jechuudhaan yaaddooyte yeroo garagaratti piroojeektiin kun akka hojiirran oolle dubbachaati turte. Xalayaan kun Itoophiyaan gamtokkee piroojeektii kanaa eegaltuu fi eegasii Kaayirootti wal dhibdee dippiloomaasii yeroo garagaratti UN dabalatee biyyoonni garagaraa jidduu ta'aniiti jiran. Masriin dippiloomaasiitti cichuudhaan faayidaa biyyaalessa ishee kabachiisuudhaaf hamma wal dhibbee osoo hin taane biyyoota yaa'a gadii wal tumsuudhaaf barbaachisa jechuun ilaalcha jedhuun yeroo garagaratti deemaati turte. Tumsi kun seera idil addunyaa fi yaaddoo biyyoota yaa'a gadii kan yaada keessa galche ta'uu qaba jechuudhaan Al-Himayaan gabaaseeti jira. Faallaa garuu Finfinneen mata jabaachuudhaan marii har lafarraa harkisaa turte. Xalayaa Masriin barreessiteen Itoophiyaan biyyoota keessaa deeggarsa cimsuuf ajandaa siyaasaa of dura qabachaa kan deemaa turte jechuudhaan dubbateeti jirti. Masriin ilaalcha dogoggoraa waan adeemu callistee ilaalti jechuun hin qabu jechuun dubbateeti jira. Masriin seera idil addunyaa fi chaartarii UN jala jiru fedhii fi uummata isheetiif jiraachuuf jechuun dhaaba yookiin ammoo dhaabbanni biyyattii hoogganaa jiru mirga uummata ishee ni kabachiisa jechuunis dubbateeti jirti. Masriin dhimma hidha haaromsaa irratti dhaabbata biyyoota gamtoomanii yoo dhiyeessitu kun yeroo jalqabaatiif miti. Itoophiyaan waliigaltee bara kolonii mallattaa'e himuun waliigaltee kana gonkumaa hin fudhannu jechuun mormaati turte. Biyyoota yaa'a gadii Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan waliigaluudhaan marii irra deddeebii taasisan ijoo godhachuu hin dandeenye. Hini kun laga Abbaay irratti kan hojjetame. Lagni Abbaay ammoo laga guddicha Afrikaa yeroo ta'u dheerinaan laga dheeraa addunyaatti irraa sadarkaa tokkoffaa qabudha. Ammas addunyaan laga Abbaay The Nile Review jechuudhaan waaman. Lagni Abbaay Itoophiyaa keessaa ka'ee Suudaanii fi Masrii keessa kan darbee galaana Meeditiraaniyaa dhaqqabu yommuu ta'u, bishaan kana laga Abbaay irraa parsantii 85 kan gumaachitu Itoophiyaadha. Ta'us uummata miliyoona 7 kan qabdu Masriin bishaan ishee barbaachisu hunda laga Abbaay irratti wantoota isa barbaachisu hunda laga Abbaay irratti kan hundeessitudha. Bishaan kana mana keessaa fi qonnaaf keessumaa ammoo kan bishaan hedduu gaafachiisu jibrii oomishuudhaaf isi barbaachisa. Bishaan Abbaay kun haroo Naasir jedhamuun kan waamamu ibsaa
bishaan irraa kan maddisiisu lagni guddaan aswaay guutuuf illee kan gargaarudha. Ummata miliyoona 48 kan qabdu Sudaanis bishaan ishee barbaachisuuf guddaa harka guddaa laga Abbaay irraa kan fayyadamtudha. Bara 2010 takka ijaarsa ishee kan jalqabde hidha laga Abbaay irratti Itoophiyaan Sudaanii fi Masrii wajjin wal dhabdee kan jalqabdedha. Waliigaltee bara 1929 Masrii fi Sudaan bishaan Abbaay kana akka gaariitti itti fayyadamuu dandeessi jettee mallatteessite. Yeroo ammaan tanaa Itoophiyaa waliigaltee bara dukkanaa nuti gonkumaa hin fudhannu jechuudhaan haaltee hidha kana itti fufuudhaan guyyaa kaleessaa eebbisiteeti jirti.